تركنا السيارة ونزلنا. طلع شر رقم 1 طلع يا وردي. ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ما خطورة وحجم هذه المتصاعد بين الهند وباكستان؟ قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير بحسب البيان الرسمي بأن هذا الرد جاء للوقوف إلى جانب الدروز لا سيما بعد العلاقة. طلبت إسرائيل مساعدة دولية خلال الأراضي السورية جميع هذه الغارات في منطقة دمشق. في خطط توسيع العملية البرية في قطاع غزة. كانت هيئة البث. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها. متابعة كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي بشأن جلسة عن الشرق الأوسط. للقوات اليمنية يحيى سريعا استهداف حاملة سوري كيم جونغ. كن سجل مجاهدوتا كمولتان كبجمتوتا وردوفتوتا كينيا بلا صدمروبي قلقلما ديبال بلومي ميديالي إدرا الدنيا في دلنسو حليلا كتا يروسالم ibiddi guddaan Israa'el dhaamsuun dandeenyeef addunyaan naabir madhaa jette magaalota Israa'el cileessee konkolaatawwan manneen yoo dirretti barbadaa'anii keessa yaa'uudhaan gara dirree alaatti ba'an agarsiisu viidiyoon Aljaziiraan gadhiise hinjifannoon Nasrii Mujaahidota. Allahu akbar. waraanni har'a kutaa Beetul Ahayaa akkasumas Hanoonii fi Raafaa kibbaatti gaggeeffame loltoota Israa'el ceenceessee barbadeesse. Jiippii 2 buldozarii 2 fi merkebaaf diinaayin tokko dhabde. Manneen humnaan diigdu irratti birgeediin Mujaahidota Alaqsaa daheechuun qondaaltota gamasitti turan haleellaa gurguddaan naannichaa kadheessan yoo taasisu loltoota lafoodhaa riphee ammoo takka takkaan funaanuu viidiyoon agarsiisu nu bira ga'ee jira. Haleellaa kibba Libaanos irratti Israa'el fudhattee Hizbollaan irra diroonii kaamikaaz gaadirii fi Qaadir Fadil misaayilotaan haleellaa gurguddaa kutaawwan birgeedii Golaan irratti fudhachuun beekame jira. Israa'el dallantee jirti. Yaa'iin jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii dhimma Gaazaaf deeggarsa namoomaa miidhamuu lammiilee Filisxeemotaa fi ogguruu Israa'eliin wal qabsiise. Manni murtii yaa'iiwwan jalqabaa ijoo murtii dabarseef jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii Homee Antoonii Gutaareez qaburraa kaaseetiin Benjamin Netanyahuun hireen isaa waan dhidhimte fakkaatti. Gaarreen Golaan akka gadi dhiiftu kutaawwan Gaazaa 1967 Rashrash West Bankii fa akkasumas kanneen bebbeekamoo Ashkelon jedhan ajajni itti bahee jira. Benjamin Netanyahuun adeemsa dhukaasa waggaa 5 hin fudhadhu jedhan. Sababni isaas dhukaasa dhaabuu waggaa 5 jechuun Hamaas hidhachiisanii na balleessu jechuun dhagame. Shimbeetiin qondaalasaa Roonii Baar kan ari'ee hoggansi Yahudota Israa'eliif gara jabeeyyiidha. Yakka gurguddaa mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaatu Afrikaan kibbaa gaafatte. Iraaniif Hawtii Yamanoota Amerikaa gurra duucheef Donald Trump amanuu dadhabanis qabanne dhiyaannee jirra. Waraanni guddaan Iraaniif Israa'el gidduutti ka'uuf jedhame ammas dubbitti maarshii Donald Trumpin waan harkifate fakkaata. Vladimir Putin kutaawwan Kireemiyaa gadi dhiisuu miti. Zeleniskii nama jedhan argaa hin barbaadu jedhan. Loltootaaf gootawwan Mooskoo kanneen Kuruskin to'achuun Raashiyaa harkatti deebisanii fi kutaawwan magaalota murteessaa fi istiraatejii Raashiyaa har'a Yuukireen irraa fudhatteefis galateeffachuun dhagame. Waraanni Chechiyaa Ramzan Kadyrov keessatti argamu immoo gootummaa jalqabaa gonfachuutu himamaatii jira. Gatorobee darbee humni riphee lolaa Paakistaan kutaa Kaashmir daawwattoota siviilii 20 ajjeese. Kanneen 40 ol madoo ciccimaadhaan dhidhimsee booda warri meeshaa dhukaaf duuchaa guyyaa qiyaamaa fakkaatu nikileerii hidhatan Hindiif Paakistaan meeshaa gurguddaa walitti luqqifachuu fi Shahbaaz Shariif muummee ministeera Pakistan Islam abada ajaja darbuun isaa ammoo UK France biyyoota warra G7 jedhamanii fi irree jabeeyyii jedhan mataa ishee Ameerikaa sodaachisuun dhagame. Madde balballoomii miidiyaalee idilaa addunyaa Al Jazeera, Al Arabia, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, Middle East Monitor, Financial Times, The Wall Journal Stream irraa qabanne gurraan isin geenna.
kabajamtoota hordoftoota qaaliiwwan sagalee mujaahidoota subscribe gochuun harooyota nu dabalama like jaalachuun mallattoo abbuugduu san tuquudhaan akka hedduminaan hiriyoota hedduu bira dhaqqabus nu taasisa. Yaadrima qabdan sanduuqa keessatti no war, free Palestine, free Yemen, free Syria, all worldwide civilians jechuun dagatina. CTN itti aansaa gara dabalama dheebal balloomitti ni singeessa. 3.2 קילומטרים. פנה שמאלה. سرعة النيران وسرعة الرياح تؤدي إلى اشتعاله وامتداده. معرفة أن الرياح شرقية، لأن الحرائق هذه تمتد غربا ولا تمتد شرقا. حيث أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية أن 3 من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة رغم الحملات المسيئة التي تطالها سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى الرغم من كل ما حل بها من دمار. يعقد المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل اجتماعا الليلة لبحث خطط لإسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها. هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المتحدة هذا عمل غير مسبوق. في المقابل إسرائيل لا تكتفي بذلك بل تضيف لذلك توسيع عمل ذلك النساء والأطفال والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني. حماس تواصل إطلاق الصواريخ اتجاه إسرائيل بشكل عشوائي. وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار السلطات الإسرائيلية إلغاء تصاريح السفر للوفدين الفرنسيين الأسبوع الماضي مؤسف ويضر بالعلاقات بين فرنسا وإسرائيل. كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الأركان أيال زمير العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت. بيان للمتحدث الرسمي للقوات اليمنية يحيى سريع عن استهداف حاملة سوري كيم جونغ أون. تربة جلقبا دبر سنرتي هللان كمساف دلن سوربي إيغا كل تانسان قديد أنقلاسا تران إبدا لبوباتين إسرائيل ويتا لبوبي قباسون كنيا نيادة تمام هللان دلن سو ربي كمسا أدبي كن يروسالم بارا قبين كتاوان إسرائيل فرجو في توانا هم إسرائيل وجين tahuu dadhabuun Israa'el waamicha biyyoota adda addaatiif nadhaqqabaa ibiddaan labobbame jechuun dhagame. Addunyaa keessatti ilmaan namaa beelaa dheebuun akka waraanaa fi tooftaa waraanaatti Israa'el fayyadamuun lammiilee Gaazaa miliyoonotaaf deeggarsi ji'oota 4f addaan cituuf waliigalteewwan dhukaasaa marsaa lammaffaa irratti Israa'el tooftaaf istiraatejii baasuun mooraa haarawaa giddu galeessa Gaazaa daangaa raafarratti ni ijaarra jechuun marii jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa Niiyorkitti taasisee fi murteewwan gurguddoo dura dhaabbachuun Ameerikatti qubni qabame kan jalqabaa ta'ee jiran. karoora guyyoota dhibbaaf baafatanii fi galmeewwan sanadii 200 irratti mormii guddaan kan qunname Doonaald J. Tiraamp tarkaanfiiwwan walakkeessa Gaazaa amma gahuu qaba jechuun yeroon itti dhaadatan tarii ibidda Telaabiib irratti qabatee fi lammiileen Israa'eelota jiwishon isaan impaayera babal'isuu fi barbaadan wayita ibidda dallansuu rabbiitiin qarqaban ta'uudha. Aljaziiraan xiinxaltoota beekamoo eessoon raagurratti argaman akka maddeen miidiyaalee idil addunyaa jedhanitti ibiddi torbe darbe ka'e kun har'a deebi'ee ka'uun maadhee gaarreen Goolaaniif Alquds bahaa yookiin magaalaa guddoo Filisxeemotarraa isaan kophatti kutatan haleeluun dhagahame. Akkuma beekamu Yerusaalem dhiyaa kutaa teessoo mana Benjaamin Netanyahu yookiin naazii Israa'elotaatiin tarkaanfiiwwan walakkeessa Jabaliyaa Raamalaa Beetul Ahanuuniif kibba raafaatti fudhatteen kaleessaa fi har'a Filisxeemonni 69 du'uun yeroo yaa'iin mootummoota gamtoomaniif manni murtii ICJ jedha tarkaanfii guddaan qondaaltota Israa'el irratti waamichaaf xalayaan barraa'ee ta'utu himama. فيديو كان داوني قرح لله حماسي تدبنا. وزراء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا رئيس الأركان ووصفوه بأنه نسخة عن رئيس. أعلن رئيس جهاز الشباكة الإسرائيلي رونين بار اعتزامه الاستقالة من منصبه في 15 من حزيران يونيو الغربية. في قلب عملنا وقتالنا الهادف إلى إعادة المختطفين وإدخال الأدوية والأغذية إلى القطاع.
تطرقنا إلى قضية أنه يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام المقبلة، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن ضحايا القصف الأمريكي على مركز لإيواء المهاجرين الأفارقة الأمم المتحدة بخصوص التزامات إسرائيل بوجود يا وردينا طلع gochootaaf yakki duguggaa waliigala gaazaa irratti fudhatamu kan cinceesse birgeediin mujaahidoota al-Quddus al-Aqsaa fi al-Mustafaa kutaawwan Beetul Ahayaaf Ahanuun keessatti loltoota Israa'elii guyyaa afuraffaaf adabuutu himama. Haleellawwan duuchaa mooraa sibiilota irratti taasisuun akkasumas kanneen barbaadan adamsanii harka duubatti hidhanii kanneen barbaadan rashanuuf sanyii dhabamsiisuu irratti yeroo balaaleffannaaf mormiin Israa'eloota dabalatee aangoo dheereffachuuf malee birmadummaaf bilisummaa jiishotaatii miti jechuun lammiileen isaanii maatiin ugguramtoota akka aangoorraa bu'u gaafataa jiranitti birgeediin al-Aqsaa tarkaanfiiwwan RPG harkaa kan Kooriyaatiif sinaayiparootaan funaanee Israa'eloota madeessutu himama. Gochootaaf yakki duguggaa waliigala gaazaa irratti fudhatamu kan cinceesse birgeediin mujaahidoota al-Quddus al-Aqsaa fi al-Mustafaa kutaawwan Beetul Ahayaaf Ahanuun keessatti loltoota Israa'elii guyyaa afuraffaaf adabuutu himama. Haleellawwan duuchaa mooraa sibiilota irratti taasisuun akkasumas kanneen barbaadan adamsanii harka duubatti hidhanii kanneen barbaadan rashanuuf sanyii dhabamsiisuu irratti yeroo balaaleffannaaf mormiin Israa'eloota dabalatee aangoo dheereffachuuf malee birmadummaaf bilisummaa jiishotaatii miti jechuun lammiileen isaanii maatiin ugguramtoota akka aangoorraa bu'u gaafataa jiranitti birgeediin al-Aqsaa tarkaanfiiwwan RPG harkaa kan Kooriyaatiif sinaayiparootaan funaanee Israa'eloota madeessutu himama. Kutaa Beetul Ahanuun Raafaa kutaa Beetul Ahanuun gaazaa bahaatti ture iddoon tulluu Tiffahaa bahaa jedhamti. Birgeediin al-Aqsaa loltoota merkabaa akkasumas buldurozootaan imaluun akkasumas holqa tokko diiguudhaaf itti chuchawan irratti fanjii Kooriyaan kaaba dhukaafte fakkaata jedhama. Tarkaanfiin birgeedii mujaahidoota sinaayiparootaan ammas funaanuu itti fufe. Kibba Raafaa kolidarii Filiidelfiyaatti karaa ceessu laga Paalestiniyaan Awutoriitii jedhamuun beekamu irratti ture. Birgeediin al-Aqsaa reejimantiin saglaffaadhaa madaa guddaa Israa'eliin dhaqqabsiise. Merkebaa lama taankonni sadii akkasumas kan buldoozaroonni manneen diiganiif diinaayin Ameerikaadhaan beekaman dhidhiman. Loltoonni saddeet kaleessaa fi har'atti gadda Tel Aviv ta'e. Roonii Baariin aangoorraa ari'eetiin qondaaltota diktaatara akka Itamir Ben-Gavir, Bezalil Simotrichiif Bentigaaz ministeerota kanneen kana fakkaatan iddoo wal jijjiiruun aangoo tursiifataa jiran hiriirri yeroo itti dho'uuf abdii warra isaanitti bombii kennuullee yeroo dhumateetiin hoomocha guyyaa aduudhaa dhabame fakkaatutti Benjamin Netanyahuun haleellaa biraatiif osoo ummanni tokkos isaan hin barbaadin Iraan waliigalteerra jirtu Libaanosii waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame irratti دبي وانتقرقبم تفكاتين. حزب الله نعيم قاسم إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء سياسي. وقوات الطوارئ الدولية على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط وإنهاء جريمة التجويع الممنهج. كما طلبت قالت الوكالة الفرنسية عن مصدر هندي حكومي بأن رئيس الحوثيين يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية في قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك الإعلام تابع للحوثيين بسقوط قتيل وجريح نتيجة قصف الطيران الأمريكي منزل مواطن في مناطق البدو الروحة الشرقية.
Haleellaa kaleessaa fi har'aa wal faana kibba dayaa Libaanos irratti fudhatteen lubbuun sibiilota du'anii dabalaa jiraachuun wal qabsiisee Israa'el weerartuu ta'uu ifaan ifatti jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii irratti himatamte. Weerara dachee Filisxeemota 1967 akkasumas kibba Libaanos dahiyaa bara 2006 akka lakkoofsa warra faranjiitti jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii laggeen litaanii akka Israa'el asiin dabarree jedhu Ayitaa Shaabaki Barkiilaa Batuulaa fi Baalbeek dabalatee harka weerartoota harkatti bu'uu fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu adeemsa Ameerikaa Firaans gidduu jiraniif raayyaan ittisa Libaanos daangaa san dhaabbachuun Hizboollaan meeshaa waraanaa isaa durdubbeetti akka deebisu jedhu erga ji'oota lama hojiirra oolee hojimaata kanarratti ragaa kan dhageeffate jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii yakka gurguddaaf haleellawwan jeettiin hanga Beeruutii isiin fudhatteef akka duguuggaa anamalummaaf ofittummaati jechuun jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti barreessaa mootummoota Teel Aviv akkan daawwanneef rakkoowwan mana hidhaa keessa jiraniif haalli qabiinsa Filisxeemota 10,000 olii dararaaf toorchariin irratti raawwatamu kamiyyuu akka gaafachiisu maluuf hojimaanni seeraa keessattuu bulchiinsi Doonaald Tiraamp adeemsa Israa'el kanaaf deebii akka kennaniif Israa'eliif Ameerikaan waan tokko akka jettuuf biyyoonni G7 yaa'ii tibbaa dhufuu irratti waliigalteewwan murtoo jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniif dhugaa duguggaawwan waraana baha gidduu galeessaa keessaa darummaan Gaazaa irratti xiyyeeffachuu qabuuf waamichi taasifamee jira. Associated Press lawan guyyoota 44 walitti aansee Ameerikaa shariikonni akka Xaaliyaan UK fi Israa'el kutaawwan Yemanii Raas Isa Sana'aa Sa'aadaa Hudaydaa dabalatee fudhataa jiraniin siviilonni gara 300tti siqan ajjeefamuuf qabiyyeewwan bulchiinsa siviilii fi tajaajila hawaasummaaf piroojeektoonni keessattuu dhiyeessin Yeman harka qallummaan irra jiruu fi rakkoowwan kiraa sassabdummaa keessattuu bulchiinsa kallattii allama hawtii Yemanotaa fi pirezidaantii yeroo Edan magaalaa lammaffaa bulchuun qoqqoodamtee heera dhabdeetiin aga gulataate gidduutti tarkaanfiin galoo galaanaa deeggarsa Filisxeemotaaf hawtiin taasisan bulchiinsi Tiraamp kan Joon Baayiden tuttuqaa ture burkuteessuu fi siviilota akkasumas meeshaaf maadhee waraanaa osoo hin jedhin walitti burkuteessuutti argama. Xiiqii keessa kan galee bulchiinsi Doonaald Tiraamp USS Harii Turmaan dabalatee akkasumas kanneen bebbeekamoo ta'aniif xiyyaara baadhattoo 300 olii ta'an galoo galaanaa Meeditiraanii hanga galaana diimaaf Baab el-Mandabitti kan kutaa Yemen marsee xiyyaarota gurguddoo fi boombiiwwan bebbeekamoof xiyyaara irraa maayyii hawaaf ispeesii irraa dhukaasu biyyoota jedhaman kan heera idil addunyaatti dhoggamaniin Yemanoota cinceessutti argaman. Haleellaa dheengaddaatiin wal qabsiisee lammiileen Afrikaa 72 kan keessatti dhuman irra caalaan isaanii immoo lammiilee biyya keenya hojimaataaf kaayyoo jijjiiruuf biyya bahan ta'uun Ameerikaa gaaffii jala galcheen kun yakka namoomaaf duguggaa sanyummaa mooraa siviiliif baqattoota irratti xiyyeeffate jechuun qeeqamu irratti jiran. Piiteeksan ministiri raayyaa ittisaaf ajajaan waliigala Ameerikaa Peentaagoon irraa ibsa inni kennes kufaa taasisuu fi Amnesty International, Human Rights fi UNHCR jarmiyaan humna deeggarsa namoomaaf kola baqattootaa yakki Yemen irratti raawwatamaa jiru kan maadhee hawtiif humna shororkeessaa jedhanii haleelan akka hin taanes qeeqa kaasaa jiran. Hawtiin Yemanoota FAT yookiin Fifth Generation Fighters jetti dhaloota shanaffaa jedhamuun beekamu USS Harii Turmaan irratti lama dhidhimsuun gabaasa addaa Peentaagoniif salphina ta'e. Jettiin F-18 tokko $70 miliyoona akka ta'etu himamaatiin jiran. فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 وقد وصل الصاروخ. هذه العملية العسكرية قال أيضا وزير الإعلام الباكستاني إن أي اعتداء من قبل الهند سيقابل برد حاسم. روسية الأوكرانية برا وجوا وحتى في التصريحات السياسية للطرفين. عسكريا أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ 100 وليس بضعة أيام ثم يعودون للقتال مرة أخرى. تحذيرات سيطروا على منطقة الشرق الأوسط عسكريا، لكن حصول إيران على الأسلحة النووية سيمنع ذلك حسب وصفه.
ودعا نتنياهو إلى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية مشيرا إلى أن إرغا تربي دربي هملي ريبي لولا باكستان كتا كاشمير داوات توتا سيبيلي ديجدامي جاجيسم kanneen afurtamoota ol madoo ciccimaadhaan dhidhimsee booda warri meeshaa dhukaaf duuchaa guyyaa qiyaamaa fakkaatu nikileerii hidhatan hindiif paakistaan meeshaa gurguddaa walitti luqqifachuu fi Shahbaaz Shariif muummee ministeera Pakistan Islam abada ajaja darbuun isaa ammoo UK Fransiif biyyoota warra G7 jedhamanii fi irree jabeeyyii jedhan mataa ishee Ameerikaa sodaachisuun dhagame. Pakistaanii fi India New Dalian Niklerin isaan hidhatan Ameerikaa Raashiyaatti aanee isa cimaa jedhamu beekamam. Yuraaniyamiin gabbisaan gulantaawwan jedhamee ol ta'uu Raafaa'el Maariyo Giroozi erga ibsaniiti booda yaa'iin jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii dhimma Iraan irratti mari'atee fi haleellaa Israa'el dhamaatee kutaawwan Tahareen dhaabbata nikleeraaf annisa bobaa haleeluuf deemtuuf Tahareen deebii kennitee jirti. Hawtiin Yamanoota akkamitti Kooriyaa irraa kiruus misaayilii argate. Raashiyaan tarkaanfii to'annaa kutaa Kiruuskiin wal qabsiise. Zelenskin wacurratti argaman tarkaanfiin gamtaa Awurooppaa keessattuu maadheewwan neetoo Jarman, Fransiif, UK, Poland irratti fudhadhu adda jechuun Kireemiyaa dubbii waraanichaa cimsutu dhagahame. Keessoon siyaasaa wal qoraasaa fi rarragaa xiinxaltoonni miidiyaalee idila addunyaa jedhanitti gosni Samariyaa Yahudootaaf Jiwishota gidduutti sababa Benjamin Netanyahuun aangoo dheereffachuuf wal dhabdeen guddaan ibidda kana caalu ka'uu akka jiru xiinxaltoonni gamanuma dubbatan. Yerusaalem Post fi Raadiyoon Times of Israel akka jedhutti rakkoowwan gurguddoon keessattuu hawaasa biyyattii dhaga'uu dhabuuf aangoo garmalee itti fayyadamuuf maqaan waraana Gaazaa dheeressuu tooftaa Benjamin Netanyahu fi warra yakka gurguddaa dalaganiiti egeree Israa'elotaa warra idimsaniidha jechuun keessattuu warra Ortodoks ta'e irratti dhiibbaa gochuuf ilmaan isaanii humnaan gara waraanatti akka isaan deeman taasisuun بنجامين نتنياهو قطعامورة جلقلتش. وقعت الحرائق اتسعت وقطعت أو كان شهدت بقوة على شارع رقم 1 الواصل بين تل أبيب والقدس وشارع أساسي. الأكبر الذي تشهده إسرائيل منذ تأسيسها هذا ما يبيع طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة وهذه سرعة النيران وسرعة الرياح تؤدي إلى سيارات نزلنا طلع شارع رقم 1 طلع يا وردينا وصلت السيارات تركنا السيارات وشردنا ولا حدا طلع شارع رقم 1 طلع يا وردينا طلع